Babarofi nageenni badhaadha daadoo isaniin jecha kun har'a magaalaa Diree Dhawaatti namni hagam tokko dhukkuba maamaan tallaffee jirkana Cororaa virus waan jedhaa tana irraa of eeguu jira. Waan jettu ammaan tana makara marrifeensa ol bahu jira hordofa isaniin jenna. Rabbi nama eegaa wanni nuun beellee nuun beektu ammoo fayyaa ofiitii fi abbaan of eeguuni dirqama. Waan addunyaan guutuu sodaatetti jirtu Itoophiyaan ammoo fuat ayur fin dambe maniri finsa kum juru bakki bunasi ni tokkon dhugu gaye nami nam kama hinkaba jechu wana kakala kejra hata wammo nami agam tokko fego jira nama ubanno kennulle dansa kanafu na ordo faisanin jira wana warabe yadu matalle khagors kabulle khammo banu kamnelle ubachisa kana yana warri fayyamu wana gadis kanra nagargara sanin jira nage me nami hunini nami bitena biyeddu kessa protection marfe sadi fi wonne don kara woni cufa jirti agam tokko fe guduran ani qurbanu dafu afan oromo le gudon daga walle na maranya be huja sai dunte indina aka salamna indina auna ጀልታ ውስጥም ሌላ ሁሉ ነገር ውስጥ ደረሰ ቫይረስ አለ ያኛ ቫይረስ ኮሮና የሚባል ሰምታል አይደል እርግጠኛ ሰምታል ምን አይል ነው ፕሮቴክት ያደርጋችሁ ያላችሁት ያው በተቻለ አቅም እየተጠነቀቀን ነው አያ ባልኩት እጅ በመታጠብ ማሽኖቹን ባልኩት በማጽዳት ለዚህ ታውቆ በነጽህና ስለሆነ መጀመሪያ ያንን ንጽህና በማወቅ ነው ሰው እንደዚህ ራሱ ነፃ አድርጎ የሚቆረጥ ንጽህና ያለ ቦታ ተና ዓለም ላይ ሁሉም ቦታ እንደውም ተዘግቷል እኛ ሀገር ብቻ ነው ብዙ ቦታ ያልተዘጋ እንዴት ነው ሰውን ስክራፕ ምናምን ስታጠቡ ፊትም አፍንጫም ተነካላችሁ ራሳችሁ ተመልሳችሁ ያ ነገር እንዴት ነው ፕሮቴክት ያደርጋችሁ ያላችሁ ያ እጃችንን በመታጠብ አልኮል እጃችንን በመጠራረግ አዎ እሺ በመጠራረግ ያው ሳኒታይዘር ባናገኝ በሳኒታይዘር ነው አልኮል ይሻላል በዛ በመጠቀም ኦኬ በየተራ ስራ ከጨረሳችሁ የተጣጣባችሁ ነው ማለት ነው ቆረጠን በኋላ እንታጠባለን ኦኬ ሰዎች ምን አይል ነው እነሱ ይታጠባሉ ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ያሲብ ማንጀት ለማቀም ተቆያል ኢን ሳይንስ ከሚ ላብራቶሪ ከሚ ኮሮና ተቢ ምርከኔሰ እሰረጌ ወረም ከማከት ወርማ ኢትዮጵያ ከናያ ኢትዮጵያ ከና ተከንጀዳ አቱ በገምቶ ጉሩጌፈቶ አንከት hagari kakama uswan bira wanda shunkurti marre tok magalat tirafne kullufi shunkurta nane wa kanna mega mo fe gunda sa ta wammo wa sun kof mala wanda jajjabdun alcohol fudu da butan yo kutelle wa tuttelle ojum su dikacha garte kan name kas dare kama mar kol fudu jira ega hey akam jirta faya Nageenni baraadha. Ammaan tamarri keessaa keessa kunoo biyya addunyaa san keessa dhukkub tokko labseenee jira dhukkubama tokko dhageetteeni? Dhagee Cororaa jedhama. Sodaachisaa jira wanni kun rakkoo naa eegu malee. Ammaan taaf kunoo marri keessaa keessa fuulallee afaanillee funnaanillee cufkunoo yoo san tuttuqanii bakka bareedinaa kanatti addunyaan biraa immoo bakka nyaata dhugaatiitiyyuu cuftee jirti. Itoophiyaan bakka bareedinisiitiyyuu namni itti midhaafate bareeduyyuu waan kana gam tokko dosla irraa qusatanii dansay okay garuu barbaachisaadha amma yeroo Itoophiyaa keessatti durii qabamne jechuudha akkanatti of eeggannoo dhabame sunituma deemaa irra malee wanni kun yoo kan faca'u ta'e iddoo rakkisaan illee kun hundi dhaabbachuu qaba namni hedduun magaalaa Diree Dhawaa illee seenuu hin barbaadu cufa waan jedhanu jira asirra maan jedhu Magaalaa Diree Dhawaa ganaan seenee hojjechaa jiranii information ogura geenye garuu of eeggachuu eegallaga. Dhugamee maashinii hagam tokko ta'e nu tees godhuu jira maashiniin karaa gubbaatiin nama harka dhiqatuyyuu ijaaniyyuu arguutu jiru kun waliin maratee deemuu jira haa waliin bahee qamaa kanaafuu sin jedha Diree Dhawaan biyya jaalalaa waan taateef namni akka biyya alaa sanitti walirraa qorrifachuun hin jiru. Rakkoo nutti fidu. Eegu malee yoo nutti seena nuti rakkoo guddaa nurra gaasi. Ayyee rakkoo nu eegu.
amma rifeensa kan faa ofii irraa kaastee yoo sila akkam tahan dassaa jettati. Amma ofii gannoon yoo wanni kun kan babal'atu ta'e cufamuu qabayyuu harka boqti kun hin oolu maal ammas maashinii kan namni biraa fayyadama harkaan fuula isa tokko jira kanaafuu wanni kun dhaabbachuu qabu. Amma iyyuu kuna yoo wadi ban kontirool godhamu dhaabbachuu cufamuu qaban jechuudha. Ayyee fayyaade galatoomuu bulgee. Amma tan ammoo liifti kee jirra. Liifti kee jira amma tan liifti kan keessatti nu ammoo gabaabdumatti kan namni xiqqaan kee jiru seennee haa ta'u namni dhibiin ammoo liifti akka durii nam 8 nam 10 agam tokko feegu jira liifti kan keessalleetti nami odoo ofeeti dassa jenna maana wanu waan kamama sekendi ta'e liftaa turre sekendi inti maayikoo sekendi keessa waan nam qabu jedhan kara cufaanu fuula cuf keessallee ofeeguun dassa yoo durii nam 8 10 seenan nam tokko nam lamaan odoo ittiin deemanii dassa jedha. Meerdine fuula cufa seenne saniin baasnu filleega. Ammoo bakki dhibiin nu arginu yoo isan argitan taate ATM fayyadamuu nami waan kan cufayyuu harkaan tuttuqa argitanii asirratti ammoo bishaanillee taate waan dhibiillee warri baankii yoo gam tokko support godhe qopheessu jira waan jedhullee wal gaafanna mi asirralleetti yaad keessan kenna nami hedduun dhufe qubaa waan kan tuttuqaa deema warri baankiilleen itti yaada otoo bisaaniif saabuna waan namni dhiqatu. Fayyaa nageenyi badhaadha jirta akka fayyuma beekuun kana agam tokko dhukkuba Cororaa virus na kalafseen kan mala dhaga'u nooltuni mee agam irraa ufee guchuu. Amma danda'ametti yaaduma gaariidhaan siini afaan namni agam gadhugee harkaan qabatee kana harkaan fuudhaa itti kennaa fuudhu jirta akkamitti fuudhu jirta akkam tochuu jirta. Siinillee bishaanii fi ajaa'ibsiidhaan hin dhiqa. Amma ta'e ofuma eegutti jira. Harkaan kee osoo malee waan biraa keemikoon biraa wanni akkatti fuudhu jirtu waan jira. Isallee waan fayyadamu. Namallee yoo si harka fuutuun tasii arguu jiru. Mee waan kana agam tokko sodaa hin qabdu moo hubannoo isaa irraayyuu quba hin qabdu. Agam tokko Cororaa vaayirasii maal akka irra qabdu. Hubannoo isaallee wanti jaan arginees beenuun jiru amma ammaatti. Xiqqashoo amma humna keenyatti waan madageetti qabnutti ofuma ilaalu jira. Mee maamma hubannoo akkam fa'aan ta'aa Mee warri fayyaa isa maal jettanii siini bunaa tana kana beektuu waliin bahee waliin dhuguu gumiin Itoophiyaa mallee yoo sangartanuu hafuunaa wal jalkeeyyatte garanallee yoo argitu tasaballee ofuma waan akka hartaatii fi maalii cufayyuu bunaa wal jal naqatee namni kun akkanatti oolee buluu jira. Agam tokko waan kan irra quuqqabanii Itoophiyaallee seenuu cufayyuu waan jedhu jira. Nam gurraachin qabatu lafoowwan dhufu nam ganna 40 olii malee hawaan dhukkubaan akka daddaaq sukaarti maani malee dhani addunyaa guutummaa walii galee qabachuu jira akkasumaaniyyuu gaafii deebii LTV irratti Dr. Ilili Jamaaltochitelle odoo dhageettanii hubannoo guddaa irraa argattanii warri miidiyaa biraalleen odoo namni afaan Amaaranyaan dhageenyellee waan jiruu fi Dr. Ilili yookaan Dr. Otke tabiraallee gar miidiyaa fiddanii nu dubbistanii sin jedha hubannoo guddoo namni waan tokko irra qubin qabu waliin ciqilfatanii qamahu waan hedduu jira fuula cufayyuu seenneme isan biraan geenna kun akkana namni kunaa wal jal kaa'e tataa'u jira biyyitaan ammoo namni salaatu fi waa kadhachuun lafi meetira gam walirraa fagaatee jira wanni cufti cufamte jirti lafa Itoophiyaa qayyuurii hin cufamne akkuma deemee jira mee agam tokko laftan irraa moo obboo fedhe ummatii agam tokko hubannoo qaba warri fayyaa dubbii isa laallatti tagada fe waaqanna meeqa wanni nuun beekne nuun beektu. Ajaaji tayyoo ooftuu agam tokko harkan kee dhiquu jirta maallaqa namirra fuudhu jirtan irratti keessuma maallaqa sibiilaa kana qarshii kana callatanalle ni fuutanii agam tokko mee of eeggannoon keessanii baajaaji tan keessa waan akka saabunaaf bishaanii qabda. Amma abbaa shanniki amma biiftuun maqaayita as ga'utti karaa kana walakkaatti baay'ee dhiqatu jirra feeguu jirra madinni jirra. Baajaaji keessan qabda saabunaaf bishaan. Nin qabaye. Mee nagarsiis. An qabam marra. Ila kanaafiyyuun gartanii ijoollee baajaaji hedduullee seenaa laaluu jira namni tokkolleen kan saabunaaf bishaanlee qabatee deemu jirtu akkuma yookaan beenzila ilaantiin qabatanii keekkeettanii deemtanuu sun caalayyuu ammoo saabunaa fi bishaan qabatanii deemtaniini akkasuma waan keemikaala agartee bakteeriyaa harka didibatan sun kan farmaasii jiru waan sunlee bitattanii mee war kanallee yaad kenna warri fayyaa yoo sangartan taate namni waliin bayaar waliin dhigee funnaa wal tadhaabee finfinneef suuraa akkasii ta'eef biillee gubbaa guutuu arguu jira hagam tokko irratti xiyyeeffachuu jirtanii warri fayyaa dhugaanuu waada guddoo seentanii gabbaatanii amaana uummataatti sanirra jira uummat keenya yaadachiisa dhaqqaba.